Ani maqaa abbaan hin galmeeffatin waan abbaan hin barreeffatin nama waamu Ani Ustaaz Farhaanis ofiin hin jenne Ustaaz Farhaan naan jedhaas jedhee namatti hin himanne ati yoo barbaadde Farhaanis naa jedhe yoo barbaaddes barataa Farhaan jedhe waan barbaadde jedhe li'annahu amma lubbuudhaan jirrutti beekumsa irraatiin duroomnu ni baranna yeroo hundumaayyuu jechuudha tole. Waan ati na hubachiisu barbaadde jechi ati jette jecha kufriitii jechuu barbaadde. Ani jecha kufrii dubbachuu barbaadde hin jenne jecha kufrii dubbattee siin jedhe malee sanammoo situ ofii keeti jedhe otoo Yesuus Kiristoosin ergamaa gochuu barbaaddanii jette ilaali gochuu barbaaddanii takkaahuu dubbii kee sirreeffadhu dubbiin ati dubbatti garuu dubbii kufriiti nuuni Yesuusin ergamaa gochuu hin barbaanne Quraana keessattis rabbitu ergamaa jedhee macaafa jaraa keessattis macaafa isaanii keessattis ergamaadha kan jedhame garuu otoo ergamaa ta'uu isaa hubachiisuu otoo barbaaddanii osoo jettee hubachiisuu barbaadaa jirtu hubachiisuu yaalaa jirtu nuun jettee jennee fudhanna ati garuu otoo nabii isaa ergamaa gochuu barbaadanii jette nuun gochuu hin dandeenyullee gochuullee hin barbaanne kan godhamee jiru hubachiisaa jirra malee yoo doongote nan doongore dhiifama jedhiti sirreeffadhu jecha kee yookaan jecha kee sirreeffadhu ammallee taanaan jecha kufriit ammallee jechuudha. Isin gareen shaadaa dubbii namaa jijjiiruun kaan kafarsiisuun kaan amansiisuun hujima keessan. Nuun nama kafarsiisnu nuti nama amansiisna ittimnee ragaadhaan ammoo kan rabbiin kafarsiise immoo dhugaadha kafarsiisneerra waan rabbiin kafarsiise dogongortanitti hojjette ragaa waliin nuuf fidi nuun ofiin kafarsiisne warra rabbiin kafarsiise kaafiraa jenna warra rabbiin kaafira isaaniin jedhe fakkeenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti boqonnaa shanaffaa suuratul maa'idaa keessatti laqad kafara alladhiina qaaluu inna allaha thalithu thalatha warri rabbiin sadeessoo jedhan dhugumaan kafaranii jiru jedhee jala muree jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka biraa keessatti illee laqad kafara alladhiina qaaluu inna allaha huwa almasiihu ibnu maryam warra ciisaa alayhi salaam ilmi maariyaam inni Allah da yookiin ilaahidha jedhan jara sun kafaranii jiranidha rabbiin waan rabbiin kafarsiisne warra rabbiin mu'mina jedhe immoo mu'mintoota jennaa yookaan musliimoota jenna nu waan kanaan alaa kan biraa hin dubbannu jechuudha. Ummata kana ummata rabbuun fudhachiisin ummata kana odoo fudhachiisu barbaade rabbiin ka qajeelchu hidaayaa ka kennuuf rabbi akkuma kalee si keessaa as deebisa ummata kanallee as deebisaa jechuudha. Naam rabbiin qajeelchaa ta'e osoo jiruuti garuu sababa barbaada laal ani fakkeenyaaf gaafan islaamummaa dhufu sababan ittiin dhufeen qaba waan rabbi sababa naa godhetu jira jechuudha si galee fakkeenyaaf sinotoo rabbiin biyyatti si nyaachisuu danda'u maaliif fide bakkaa keessa si kaa'e rabbiin achitti si nyaachisuu hin danda'u rabbiin fakkeenyaaf otoo ummata rabbiin subhaanahu wa ta'ala qajeeshu akkasumatti qajeeshe taateeti laal maaliif nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi nabiyyi godhe ergoo barbaachise nabiyyoota biroo maaf ergoo barbaachise rabbiin naam qajeeshaadha laakiin kan inni nabiyyoota erguuf maaliif nabiyyoonni sababa itti ummata sana waamanii ragaa itti bahaniif rabbiin qajeeshuu danda'anaam akka ragaa itti bahamuuf وتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس كقرآن سنجد يرجمون سن الرجاء بهن سن اللي رجعنا موترتباتا قرآن جد رجاء باسوف يجور ربي سبحانه وتعالى أمو سبب قد إكراسنا كيسا سباسوف كفري في دكنا كيسا جرتو ملي ربنا أم كجيشارة لكن ننمو سبب تاني جتشورا وكان نمتم برباچي سارا يوكستيما داعينون برباچي سو جتشو كيتي إنغارين شهادا كن barnoota irratti jirtani nama barsiisan jirtani haalli isin itti deemtan kun barsiisan jedhamu namuma tokko irra duwitii gootanii taargeet gootanii homa kan falmaa ooltanii diin kana rakashiiftanii otoo waan makaan nama falmaa ooltanii diinii kana rakasiistanii jette lakki wallahi diinii keenya rakasiisne diinii keenya numaa ni waddachine malee diiniin keenya diinii rakasaati miti maaliif jennaani waan hin taanes namaan mormaan oolle waan hin taanes oo taate hingoonu ture rabbitu maal jedhe quraana keessatti boqonnaa 41:33 irratti suuraa jechuudha 41:33 irratti maal jedhe waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin enyu meja rabbi subhanahu wa ta'ala waman ahsanu mimman da'a ila allah gara rabbitti waamicha godhuu fi hojii gaggaarii wan dalagu akkasumallee innani min almuslimin ani mu muslimarraati kan jedhu da'wa gocha
hojii gaggaarii dalagaa ani muslimarraati ka jedhu caala haasaan bareedaa maaltu jiraadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala alhamdulillah islaamummaa koottaa jenne gara rabbiitti koottaa jenne ani muslima jenne malee waan biraadhaan jenne ati garuu hojiin taane jette lakki hojiin taane miti alhamdulillah rabbil alamin hojii gaariidha jechuudha hojii nabiyyoonni anbiyaa'onni hojjetaa jira rabbi warra isaaf hojjetu nu haa taasisu akkas obboleessa kiyya ani bara'atu Yesuus gooftaa jechaa turte abbaa sagalitti illee gooftaa jedheen beekan hayya atu Yesuusin gooftaa jechaa turte anama ayata yookiin immoo amma akaakayyuu sagalitti Yesuus gooftaadha jedheen beekuu jette Yesuus gooftaadha jechuun isuun kee akkoo akaakayyuun kee warri duubarra jiran abaabileen kee jechuun isaanii jannata siin galchuu kana bare otoo jannata gasheteeti ilma nuuhaat alayhi salaam jannata seenaa ture garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala lakkii jedheen jannata seenuun abbaa kee haadha kee akaakayyuu kee abaabilee keetiin jannatan seenamu maybe rabbiin subhaanahu wa ta'ala isuma har'a islaamummaa kenneefi har'a dur gooftaa jedhee har'a garuu lakki ergamaadha har'a immoo Allahtu waaqa dhugaati isa jedhe sana rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannatatti dursuun hin mala irraa kajeela mallee garuu isuma immoo amma akaakayyuu isaatti illee Yesuus waaqa jedheen beek maybe rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka inni itti deebisu hin beekamu yaa musabbital qulub thabbit qalbi alaa diini jedhe du'aayee kee godhi laa fakhra lak kun si fakhrii si ta'uu hin danda'u abbaa kee akaakayyuu kee akkasumallee warra abaabilee keetiin fakhrii gochuu yookiin jaraanati akkasii jettee ittiin boonuun siif hin taatu rabbiin qalbii namaa sabatu qalbii kee siif haa sabachiisu siin jedha obboleessa kiyya kanaafuu obboleessa kiyya kan nama qeequ silaa kan namaa ol hojjetutu nama qeeqaa ture kanaafuu isti diinii keetiif waan ati hojjette tokko natti himi tole islaamummaadhaaf maal akka goote muslimootaaf maal hojjette mee waan hojjette tokko natti himi kanaafuu waan hin taane si faana deddeebi'aa sitti haasaasoorra baay'ee waan itti biizii ta'u jira waan itti waan namatti himnu baay'ee jira ati rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa qajeeshu barkit waa hedduu daawaa hedduu si barbaachisa gorsa hedduu si barbaachisa kan ammoo ulamaawotaaf warruma keessaatiif dhiisne nuun fiildiin keenya kan biraati jenneeti si galee kanaafuu si faana haasaa kan amman deddeebisaa ture otoon yookaan dubbisee jiraadhe waa kitaaba wayii takka osoon nama biraaf raddii deebisee jiraadheeti silaa waa baay'ee irraa baratama jechuun kan kee caalatti irraa baratu jechuudha namni kufriin islaamummaa irraa waa baratuu fi islaamni islaamarraa waa baratu garaagarummaa qaba biyaansi kaafirri islaamummaa irraa gaaf baratu waan jireenya isaa sirrii guutummaa guutuutti jijjiiru barata kan kee immoo kan jirturraa fooyyeetti akka deemtu si barbaachisa jechuudha kanaafuu kan keerra osoon kan jaraa deemeeti irra caalamu faayidaa argadhadheetii yaala galatoomi kana booda waan barbaadde jechuuf waan barbaadde dubbachuu dandeessa thank you turtii gaarii siif hawwa wassalaamu alaikum waan ta'eef kanaaf deebisiif hin deebisu ishee hojii keenutti marta waan ta'eef sirbisii kalee taabotaa fi gajjadhaa fi ittiin sagadaa turten caalu diliin isa alhamdulillah rabbil alamin rabbiin keenya abbaa rahmataati waan ta'eef quraana keessatti boqonnaa 8 aya 30 قل الذين كفروا انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإنا يعودوا فقد مدت السنة الأول جريد بطيرا يجول كنافوسو كنبيت أكنت دبتو سابون القرآن كانك عمر بن خطاب فانت الدنيا رت جنة بدا فماني إسان اللي ورودا قويا خيس إسلام ما تدفيرا يجول إسلام ما كانت دلغتي كفة جنة أركة مالي كيست دلتني قدتني في كفة متون تكينيا رومات الألان لما فرت دمو عادي سيركما ربي صلى الله عليه وسلم كيست أمر من أسكن جريد باتيجود ربين يرو سلام ما قلبي كوكيس بوسي كرير كما ربي صلى الله عليه وسلم فيتناني هركا كيمر قادرسي وادانا قلي جديني أجين إركما ربي صلى الله عليه وسلم هركا ساني ديرساني كواني سنام بود يامرو مالتا تنجراني قافتني جد إني سكن جدين ولاكا يو خدمو شرطين سبرفات وربادا جدين إركما ربي صلى الله عليه وسلم شرطين كيهو مالني جراني سقافة إنس ديبسي إرقما ربيتيني بدين كو تناندورا دلقامي ناف ديفما هي جدين إرقما ربي صلى الله عليه وسلم سكنا جدين أما علمت أن الإسلام يحدوم ما كان قبله جدين كناف نتين كاليس وروتا كفري كيس تريف ربين كينيا نفدي سيرا نتيمو يودو بنو ومشتو تسانيتي بكلتو تسانيتي رقادن نو أمان سيساني ragaadhaan dubbannaa jechuudha. Ati hoo siif kan ragaa sii ta'uu maalidhame?
warroota taabota keessatti tajaajilaa turanii faarfataa turanii caalaa nuti warroonni islaamummaa keessa jirru yooma sirbineeyyuu isaan caalla kan jedhu ragaa maalii qabda? Moo warroota akkasitti si oomisheef si barsiise santu jira? Yoo warroonni akkasitti si barsiiseef si oomishe jiraate ragaadhaan dubbadhu jechuudha. Deebii sirraa barbaada. Ittaansuudhaan Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 53 aayaa 32 keessatti ofiin qulqulleessinaadhaan eenyutu akka Rabbii sodaatu isatu beekaa jedhee dubbateera waan ta'eef jechuudha. Kanumaafiyyuu qulqulluu ofiin godhini keessatti dhalatteedhaaf dammoo islaamummaa akka qabeenyaa ofii kan keetii horattee qabdeetitti hin laalini miknaatum Rabbitu nuuf laate hunduma keenya iyyuu jechuudha. Naafis siifis hundumaafiyyuu